jecha sila waan namni sitti mite geessinu gaafa rakkatti nutti daawwattan malee jecha firii viizaadha dhuftanii biyya kana viizaan qayyaramaa hin jiru. Firii viizaa namni dhufaa jiru nama as gahee bahu qofa as gahee deebi'u qofa firii viizaan jecha hagam beekutti akkas. Isinii galee jira hagam beekutti akkas firii viizaadhaan qayyaramaa hin jiru jecha viizaan. Namni firii Itoophiyaa dhufu firii viizaadhaan nama dhugumatti ziyaara dhufee deebi'u qofa jira. Kuma dhibba sadii kuma dhibba afur kaffaltee dhuftanii asitti dhuftanii maal taphachaa haasaa garuun booda dammoo hawwiin miidhaa gubbaa baatee nurraa hojii keenya akkasuma gootee hojii nurraa achi baatee dubbattee nurraa nama dhaabdee naan jedhani abboon tiraansleeshinii yoo qabaatan. Ashama harka fuunee hordoftoota koo nagaa lafa jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagaa rabbiin galannaa ta'u jechaati hara kan dhuftanii nooraa baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaani gara chaanaalii kanatti dabalamaa isiniin jechuutti barbaada. Namoonni hedduun keessanii gaaffii garaagaraa gaafattu keessumaa wanta viidiyoo keessatti hojjetamee dubbatame irra deebiidhaan gaafattu kun immoo viidiyoo sana sirnaan dhaggeeffachuu dhabuu keessanii isiniin jedha yookiis immoo hin ariifattu si'a. Darbees immoo namoonni lakkoofsa koo na gaafattan ani telegiraamiidhaa fi waasaappii qofa fayyadama jechuudha. Kanaaf achiin na argachuu dandeessu. Korsas irraha hafuthannu karaan isin ittiin argattanii karaa wasaappiitiin argattu jechuudha. Namoonni wasaappii hin qabne immoo wasaappii gadi buufadhaa biyya arabaa keessa teessanii wasaappiin dirqama isin barbaachisa jechuudha. Waan gatii isin gaafatu miti jechuudha. Appilikeeshinii gadi buufattanii wasaappiin banachuuf jechuudha. Otoo wanti tokko isin mudate karaa ittiin namni atattamaanii lookeeshinii ergattanii isin qaqqabuutii danda'u karaa wasaappiiti waan ta'eef namni biyya arabaa keessa jiraattu kamiyyuu wasaappii fayyadamuun kee dirqama isinii jira. Kanatti aansuudhaan obboloonni jechuudha yeroo hedduu jechuudha. Biyyoota biraarran gara Dubaayii darbuutii barbaannee otoo biyya hin galini biyya geenye immoo deebuutii dandeenyaayi kan jettanii gaaffii hedduu gaafattan hin jirtu jechuudha. Amma odeeffannoo qaburraa isiniif dubbachuudhaaf dhufee jira jechuudha. Dubaay deemuun akka duraa miti jechuudha. Duraan namni firii viizaa yookiis immoo viizaa daawwannaatiin gara Dubaay deemee sana booddee gara viizaa hojiitti jijjiiramaaf jechuudha. Garuu amma wanti akkasii dhaabatee jira. Hiriyoonni kiyyallee namoonni tokko tokko akka sanatti firii viizaadhaan guyyaa muraasa keessatti gara Dubaay seenanii booddee gara viizaa kan hojiitti kan jijjiirameef hin jira jechuudha. Akkas ji'a lamaan dura jechuudha. Amma garuu wanti akkasii akka hin jirre warra achi keessa jiraatan akkasuma immoo namoota illee achi keessatti fuudhaa jiranirraa haasa'amaa jira jechuudha. Dhiiras ta'ee shamarranis ta'ee akka duraa sana miti wanti hundiyyuu jabaatee jira jechuudha. Sababni isaa immoo namni hundumtiyyuu jechuudha sababa qaala'insa jireenyaatiin biyyarraa ba'aatii jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti seerri akkaataan ittiin biyya keessaa ba'anii baay'ee cimaa jira. Duratti si'oosii minaamina hin gaafatu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti garuu namni biyya harabaa ture kamiyyuu jechuudha. Garuu asitti wanti isin hubachuutii qabdan biyya harabaa turtanii eeyyamaan galtanii as deebuudhaaf yoo ta'e wanti isin barbaachisu Itoophiyaa keessatti hin jiru jechuudha. Garuu biyya harabaa waggaa 5-10 iyyuu taa'itoo galii ganaaf Itoophiyaa galtee biyya biraa guuttee biyya biraa deemuudhaaf akka haaratti jechuudha. COC barattee COC nati barattu sun immoo karaa hojii akkasuma immoo afaan isa erga barattee warrattee barattee xumurteeyyuu waraqaasaa yoo sii kennamiyyuu dirqama onlaayinii qabachuudha. Onlaayinii sun qabachuun baay'ee tokko yeroollee kan fudhatuu fi piroosesii guddaa kan gaafatudha jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni biyya galuutii barbaadanii gara biyya biraa imaluu barbaadanii wanti isinii beektanii gara biyyaatti imaluutii qabdanii COC barattanii akka as deebuu dandeessan jechuudha. COC keessa seeran barattanii meedikaala galtanii wanta isin barbaachisu jechuudha. Itoophiyaa keessatti akka sanatti xumurattaniiti deebuutii dandeessu. Kun immoo namoonni jechuudha maallaqa ammamiinuu gaafachuu danda'a COC irratti akkasuma immoo meedikaala galuu irratti yeroo ammaa kana kan naan jettanii gaafachuu dandeessu jechuudha. Gaaffii isinitti ta'e yoo jiraattanii koomentii naa barreessaa viidiyoo isin hojjedha. Maaliif ofii kiyyaallee wanta akkasii hojjechiisa
hojjechiisan ture namaaf waan ta'eef iyyuu isiniif qabadhee akka isiniif galutti viidiyoo isiniif hojjechuuti danda'a isiniin jechuu barbaade. Akkasuma immoo namoonni paaspoortii illee hojjisiifachuu barbaadan jechuudha. Obboloota keessaniif illee paaspoortii as chokkaas ta'e kamillee jechuudha nama waliin nan qunnamsiisa onlaayinii irra isinii guutanii dhaxxanii ashaaraa kennitanii isinii ba'uutii danda'a isiniin jechuu barbaada. Walumaa galatti akkaataan biyya irraa gara biyya biraa yookiis immoo biyya Arabaa imalanii akka sanaa ta'ee jira isiniin jechuuti barbaada. Hordoftoota koo kanatti aansuudhaan namoonni jechuudha biyya biraarraa immoo gara Dubaayitti darbuun hin danda'ama akkamii jettan immoo darbuun hin danda'ama akka Itoophiyaa miti. Kuni seera mataashii Itoophiyaati jechuudha. Siyoosii baratanii bakka wanta achi keessatti xumuramuudhaan malee xumuranii darbuun maaliif irpoortii keessatti jechuudha kan hin dabarsine. Seerri isaa bareeda jechuudha. Maaliif ijoollonni hedduun callisanii biyya keessa jechuudha dallaalan akka barbaadetti fuudhee as dabarsee kan inni rakkinni hedduun irra ga'u jechuudha. Amma ta'e fooyyeensa illee qabaachuuti danda'a jechuudha karaa seera qabeessa yoo dhufame. Kanaaf yeroo ammaa kanatti dhiirri siyoosii hin barata dubartiin illee akkuma sana siyoosii barattee dhufti jechuudha. Kanaaf iyyuu akka sana wanti barbaachisu isa kana guunnee yeroo nurratti fudhates immoo guunnee as deebinaa gallee biyya jijjiirannaa hojjettanii galuutii dandeessu isiniin jedha obboloota koo. Namoonni biyya biraarran immoo gara Dubaay imaluu barbaadanii bakka nama waliin qunnamsiisuu nan danda'a. Asitti garuu wanti hubachuu qabdani ani ofii kiyyaa wanti waan akkasii hin hojjedhu jechuudha. Maaliif mana madaamii keessa jira garuu namni ani beeku hin jira waan ta'eef iyyuu akka sanatti wali isin qunnamsiisuu nan danda'a sin jedha. Namoonni Beerut keessa jirtan immoo namoonni koomentii jalatti jechuudha birrii karaa halaatiin nama hergu beektaayi yoo beektee nuuf kennii kanaan jettani lakkoofsa koo profaayilii jala akka jiru isin himeen jira waan ta'eef na dubbisaa. Mucayyoo nan irraan ergadhu nama amanamtuudha waan ta'eef ani ishiirra nan ergachaa jira. Karaa ishiitiin akka ergattanii ishiitiif nan godha jechuudha. Ani ofii kiyyaa ishiidha jechuudha kan na hergaa jiru. Egaa obboloota koo yaanni isiniif qabadhee dhufee kana fakkaata. Sagaleen jala nagaa turtanii fi na of kalchaa isiniin jechuu barbaada. Obboloota koo haala mijataa keessa taa'ee miti kana viidiyoo hojjechaa jiru kaayyoodhuma kooti jedheetiin kananani hojjechaa jiru isiniin jedha. Kanaaf iyyoo jabaadhaa lafa jirtanitti waaqayyo si wajjin haa ta'u. Obboloonni akka koo biyya Arabaa keessa kan jirtanii jabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura. Hadawannu Korsas irra hafutannu